Hooggansi mootummaa jedhamu seektarri mootummaa jedhamu hundi maal inni galmi isaanii dhuma? Ergamni kennameef maaliin? Kanaaf amma naa galutti ergamni kennameef jiruuf jireenya uummataa fooyyessuu qofaadha. Karaa ta'een hojjetee, karaa fedheen tattaafatee hojjetee ergama adda addaa qabaachuu danda'a, garuu dhumni isaa galmi isaa jiruuf jireenya uummataa fooyyessuu qofaadha. Hojii biraa waan qabu natti hin fakkaatu. Kanaafii jiruuf jireenya uummataa fooyyessuu yeroo jedhamu immoo maal jechuudha? Inni jalqabaa namni nyaatee buluu hin dandeenye nyaatee akka inni bulu gochuu danda'uudha. Ol hojii inni jalqabaa jiraachuu hin danda'u. Fayyadamummaa uummataa maaliin? Sirna kanarraa, hojumaata kanarraa, adeemsa kanarraa fayyadameera jechuudhaaf maaliin? Namni agabuu bulaa ture har'a nyaatee buluu danda'uu isaa mirkaneeffate qofa. Kanaachi maal godhaaf dhaadannoon keenya? Innoo garaa maratee bulaa jira, agabuu bulaa jira, oolaa jira. Dhaadannoon nuti dhageessisu maal godhaaf? Kanaaf namni beela'ee jiru, namni hojii dhabaa ta'ee jiru akka inni carraa hojii argatu yoo xinnaate nyaatee buluu akka inni danda'u, adeemsaan immoo sadarkaa biraatti akka inni ce'uuf jireenya isaa fooyyeffatu gochuudhaan alatti hojii biraa qabaa'edha namni as jiru kun hundi. Hojiin biraa ergamni biraa sinii kenname jedhaan amma dubbachuu. Eenyuuf jedhee kan hojjetu? Himaataadhaaf jedhee, galataa'uudhaaf jedhee, waalqoodhaaf jedhee, yoo dhuguma nama kaayyoo ta'ee dhuguma gaggeessaadha yoo ta'ee jiruuf jireenya uummata sanaa fooyyessuudha yeroo hunda kan isatti dhaga'amu irra jiru, sammuu isaa keessatti deddeebi'uun kan irra jiru. Kanaaf eenyurraayyuu waan biraa wanti inni eegu jiraachuu hin danda'u jechuudha. Yeroo dhimma kanarratti qoofamu, qoosaan asirratti gaggeeffamu, lubbuu namaarratti, jireenya namaarratti qoosaa gaggeeffamu ta'uusaa yaaduu danda'utu irra jira. Inni qoosus, inni yeroo qoofamu dhaggeeffatus. Nuti yoo xinnaate nyaannee bulla. Namni nyaatee buluu hin dandeenye garuu meeqa jira? Miliyoonaan lakkaa'amu jira. Nu kanamit kan duuba keenya nutti dhaga'amu sammuu keenya keessaa duubaa kan nu dhiibu isa kana utuu hin ta'in asitti arraba babbareechifannee gabasa dhiyeessuudhaaf waan rakasa ta'e jechaadha. Yakka akkamii akka hojjetaa jiru miti kan itti dhaga'amu isatti. Hammam yakkamaa akka ta'e silaa ilaaluun kan irra jiru gaggeessan as jiru. Dirqamnii fi ergamni isaaf kennamee bakka jirutti jiruuf jireenya uummata kanaa fooyyessuu inni ofii isaatii ciisee nyaataa bulaa, inni kaan agabuu isaa yeroo inni rakkatu callisee kan ilaalu yakka akkasii hojjechaa akka jiru itti dhaga'amaa jiru. Isaaf asitti waltajjii amma jedhamtu kana jala ga'uudhaaf maaltu waliin dhahamee maaltu eessa kaa'ameetu bira darbamaadha. Waan gaggaarii aynata fedhe haasa'ee dhiisee maal inni laata? Yoo nam tokko rakkoo keessaa baasuu hin dandeenye. Ani kanaaf sadarkaa dogoggoraatti utuu hin ta'in yakka hojjetaa akka jirutti of ilaaluu barbaachisa. Hawaasa irratti, uummata kana irratti si bulchinaa, si gaggeessinaa, maal si goona jennee isuma irratti deebisnee yakka hojjetaa jiraachuu keenyaan nutti dhaga'amuun kan irra jiru. Ji'a 7 booda har'a wal ga'eetu kada fooyyessina gara fuulduraatti akkas goone maaloo goone edda namni meeqa beelaan rakkatee booda jecha